guyyaa irraa kana deemnee mana poostaatii fuudhaa jirra. Maal akka inni fakkaatu Adsense jechuudha. Inni ilaallaa jechuudha. Amma dhumaatti na hordofuun dagatiin as niin jedha. Amma mana poostaa geenyeerraa mana poostaa keessa deemnee dhannee hin fuunaa jechuudha. Erga inni dhufne ergine isaanii cheek hin goone amma deemeen cheek godhaa jechuudha. Waliin na hordofaa. Akkam nagaa jirtu qaqqaaleen uummanni Oromoo bakka jirtanitti nagaan koo isinaa qabachaa ani lataa labataadha. YouTube elitu teekraa egaan guyyaa irraa kan ammoo waan adda ta'e tokko isiniif qabadhee dhufeera amma dhumaatti na hordofaan affeerraa kooti. Isa dura garuu namoonni gara YouTube kootti yeroo jalqabaatiif dhuftanii subscribe gochuudhaan maatii elitu teekitti dabalamaan isiniin jedha. Egaan daawwattoota koo guyyaa irraa kan ammoo waantan qabadhee dhufutti gaafan darbu egaan guyyaa irraa kan ammoo mana posta deemee posta koo cheek godheen ture gaafan cheek godhu Adsense inni xalayaa isaan naaf ergan guyyaa irraa kana nagahee jira jechuudha akkuma beekamu. Egaan kunooti akkuma argitanii Adsense irraati kan xalayaan kun siniif dhufu jechuudha. Kun kan inni siniif dhufu erga apply gootaniiti akkamitti akka apply godhan hojjedhee agarsiiseera namoonni amma maan agarree isa ilaaluu dandeessu jechuudha yoo YouTubein keessan siniif guuteera ta'e jechuudha watch hourii fi subscribing keessa yoo siniif guuteera ta'e akkamitti akka apply gootan step isaa eegee hojjedheera waan ta'eef isa ilaaluu dandeessu akkasumas immoo akkamitti baankii wajjin immoo wal qabsiifanna kan jedhu isa hojjedheera. Egaan guyyaa irraa kana immoo kan nuti waliin ilaallu Adsense kanadha jechuudha. Adsense kana akkamitti erga Adsense nuuf ergeeti akkamitti akka immoo irratti guuttannu isinitti agarsiisaa jechuudha. Akka isinitti agarsiisu amma yeroo ammaa kana jalqaba irratti akkuma argitanii waan tokko iddoo tokko hin cinne jechuudha kuni ofii kootiidha jechuudha. Ammoo utuu isin agartaniiti kan hin kutu akkuma argitanii maqaa kootiin iddoo kanatti barreeffamee adreesii bishooftuudhaanii akkasumallee wanta garaagaraa irratti barreessanii erganiiru jechuudha. Kun normaalii kan inni isiniif ergamu maqaa keessaniin jechuudha. Maqaa isin irratti guuttaniitiin Adsense jettanii. Kanaaf amma yeroo ammaa kana utuu isin agartanii jechuudha daawwattoota koo siniin ala wanti ta'e wanti tokko waan hin jirreef isin galateeffachuun barbaada jechuudha. Baay'ee naaf galatooma qaqqaaliin uummanni Oromoo. Egaan guyyaa irraa kana kunoo amma utuu isin ilaaltanii nan kutaa jechuudha. Asiin jechuudha kan inni citu. Egaan tuma kana hiikaa jirru wantan isinitti himu namoonni dabartan yookiin immoo namoonni YouTubein keessan subscribe siniif namoonni YouTubein keessan monetize siniif ta'e akkuma monetize ta'e miti naannoo ji'a tokko ji'a lama ji'a sadii ji'a afurii ta'uu danda'a jechuudha. Erga monetize ta'e booda ture jechuudha kan kun siniif dhufu jechuudha. Kana yaadatti qabadhaa. Kunooti jechuudha keessa isaatti barreeffamee jira steepii isinitti guuttattan illee asirra jira jechuudha informationiin isaa. Egaan akkuma argitanii koodiin isaa kunooti jechuudha. Koodii kun iddoo kanatti akka argitanii koodiin kun takka ala fayyadamuu waan hin dandeenyeef isinitti agarsiisuuf rakkina qabu jechuudha. Kunooti koodiin isaa adda kanatti barraa'ee jira jechuudha. Kanaaf kun rakkina qabu. Akkamitti akka isin gootanii iddoo kanarratti isiniif barraa'ee jira jechuudha. Wanta isin hojjechuu qabdan iddoo kanarratti. Kanaaf amma kompiitara irratti isinitti agarsiisaa jechuudha. Namoonni moobaayiliidhaan fayyadamtan rakkina qabu desktop moodiitti jijjiirtanii fayyadamuu hin dandeessu jechuudha. Egaan kanaaf waan jalqaba irratti wanti isin gootanii weebii keessan yookiin immoo browserii keessan irra garsanii Adsense jettu jechuudha. Adsense jettanii barreessitu. Adsense jettanii barreessitu. Then gaafa isiniif banu lammaffaa irratti wanta isiniif banu kanarratti jechuudha. Adsense kun iddoo kanarratti kan jiru irratti kilik gootu jechuudha. Then erga paymentii keessan keessa galtaniiti iddoo kana kun akkuma kanatti jechuudha kan inni isiniif dhufu. Iddoon itti guutamu baay'ee salphaadha iddoo kanaati jechuudha. Akkuma argitanii kunooti iddoo kanaati verification your billing address kan jedhudha. You mailed you gaafa kanaati jechuudha kan isaan naaf erganii ji'oota kanaati hanga kanaa gidduutti fudhachuu danda'a jedha iddoo kanatti jechuudha akkuma argitanii. Kanaaf amma verify kan jedhu kanatti jechuudha kan isin buutanii verify jettu.
Kanaaf iddoo kanaati koodiidha jechuudha. Koodii isa kana siniif erguu jechuudha. Kanaaf iddoo kanaati akkuma argitanii iddoo kanaati you will find the 6-digit pin in the letter you sent dha. Isa kan isaan xalayaa isaan siniif erganirraa dijiitota kana sadantu jira. Dijiitota kana sadan iddoo kanatti jechuudha kan isin guuttan jechuudha. Iddoo kana iddoo argitanitti kanaaf amma iddoo kanatti guunna jechuudha. Eshi duwwaa 7-23-14 jechuudha. Iddoo kanatti akkuma argitanii akka kanatti guuttattu jechuudha. Iddoo nama isinitti agarsiisaa jiru kana keessatti jechuudha. Zeen erga guuttanii fixaniiti maal jettu submit etto jechuudha. Submit the pin etto jechuudha. Kana booda maal ta'a akkaawuntiin yookiin immoo YouTubein keessan verify isiniif ta'a jechuudha. Maluma salphaa kanaatiin. Kun egaa salphaamatti ofii isaaniitii kan isaan waan ni gochuuf verify gochuudhaaf yookiin immoo bakka keessan adda baafachuuf isiniif erganna. Then submit ettu. Your billing address has been verified. Oh, waan ajaa'iba jechuudha. Amma YouTubein koo verify ta'eera jechuudha. Kana booda qarshiin YouTube irraatii qatitaa baankii irratti jechuudha kan isiniif galu. Yeroo ammaa kana gaa akkuma argitanii wanti hundumtuu dhumeera. Yeroo ji'a isaa eeggatee qarshiin keessan isiniif guutuu yeroo hundumaa ji'aatiin dhaqee baankii keessan irra jechuudha kan isiniif galu. Kun egaa kan inni ta'uu danda'u yoo isin seera YouTube guuttanii viidiyoo mataa keessanii hojjettanii annama upload gochuu dhiistanii yoo copyrightii ofirraa hin qabdan ta'e akka kanatti jechuudha kan isin YouTubein deserve godhee isiniif ergu jechuudha. Kanaaf kana fakkaata ture baay'een isin galateeffadha. Isiniin ala wanti ta'e tokkoyyuu hin jiru. Daawwattoota koo baay'ee naaf jiraadha. Ammallee qaqqaaliin uummanni Oromoo hundi keessan bakka jirtanitti anaaf qaaliidha. Isin uummanni Oromoof qaaliidha. Amma yura deebiin jedha. Uummanni Oromoof qaaliidha. Namni utuu jiru wal jajjabeessine, namni utuu jiru wal hin tumsine gaafa namni duugaa siidaa namaa dhaabuun faayidaa tokko hin qabu jechuudha. Kanaaf bakka jirtanitti nagaadhaan naaf jiraadha. Yaadaaf komentii qabdan immoo naaf barreessuu hin dagatinaa. Akkam isinitti toleera. Kana malees viidiyoo irratti kan inni isiniif hojjedhu yoo jiraate yoo qabaattanii komentii keessatti naaf barreessaa isiniin jedha. Yeroo dhiyoositti immoo qophii addaatiin sagantaa wayii jalqabuu fedhaan jira. Isaafillee akkasin itti gammaddan abdii guddaan qabaa. Na wajjin turuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Nagaan tura uummata qaqqaalii.